ايه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواس خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جبت النبي فيالا قالت هما جنة حواس خير جنوب كجبت لدي الرسقة ديبيني أرى أنقفا ربوت بيلوي أنقفات ندرا بيلا ويرنا بيلا جنان بيلا أجائبا تا در وان در هاسوينون غرغري بيلا كسي بورانا ندرا بيلا نما هند درا نيني أجرا غباسني تتافي غونا جنة ورنيجتا ترر رايلو إمالا إيوتنا إمال لخنا في وان تكو تكو تو إرانو بفجيز عربيان ويا جبالا akka gaafa harargeen bahaa fi dhihaa gammoojjiin aanaan meeqa beelawe tattaaffii goone sanirrallee jabaadhaarra hawaasni sun hundi nama lallabuuf qaba. Hawaasni kun immoo akkasii miti. Hawaasni Booranaa nama hunda bira jabaadha. Kabajaa qaballee ulfina qaballee karaatti Booranaa tashanyii isii fuudhanii uummata haraabsaa turan sun har'a raadasanii dhumaa jira. Gaalan sanii dhume horii sanii dhume namaa gara namaa sodaachise namaa beelawe namaa rakkate. Kanaaf isinitti waa lallabuu barbaade harki citu garaan cita jedhan deddeebilleen isinitti heddummaatti ammoo rabbiin asuma keessa barakaa isinii kaa'e. Jiilli gaafa san harargee bahaa fi dhiha deemaa turre sun nama muraasaan nurraa hafe malee har'as wal bira jirra. Waan gaafa san nu barsiiftan san har'a waan xiqqoon argamtullee har'a barakaa namni hundi raaree sanii mul'atee jira. Namoonni adda addallee bakka sanirraa waan xiqqoo qabu fudhatee bishaanillee fudhatee kan nama obaasaa jiruu jira. Namuu humna qabuun biyya tana keessatti illee labsii godhame akka mootummatti illee labsame akka dhimma islaamatti illee labsame ummata san lubbuu isaanii haa baraarru waan jiru iyya tana isinitti dabarsuudhaaf har'a guyyaan bakka jirtan hundarraa hawaasa keenya akkuma dur wal beeynu sanitti akkaawuntii teenya taa nama sadiin irra hojjetaa turre anaa fi Umar na bira taa'uu fi Ustaaz Heydar gizee hedduu hawaasa keenya irratti gargaaraa turre akkaawuntii sana asirratti isinii maxxansina namuu bakka jirtan irraa akka tattaaffii gootan isin yaadachiisa isinillee hittillee humna hubachiif keessaa hawaasni keenya hariyaadha. Haduru waan kana eegaltan duruu garillee jaartanii jirtan ummanni dafee dhaqqaboo lubbu dhaqqab ka dafee dhaqqabu hawaasa riyaad waan eegaltan san itti fufaa waan gaafattii ummanni baay'ilama seene sanillee karaa sheekha keenya Sheekh Jamaal Muusatii fi karaa Shamsuddiinii fi nama isaanii wajji jiruun waan ummanni baay'ilama seene sanillee akka daddaffiin nu qopheessan ramadaana kana duratti hawaasa san ziyaaruu feene har'a hanga ganaa namni horii magaalaa geessee gurgurullee ni eeggannu hanga midhaan gurguranillee ni eeggannu har'a wama keeshaa qabdan barbaanna hanga ganaa nu bilcheessanillee mi waan keeshaa qabdan barbaanna insha Allahu ta'ala akkasumatti namni keenya bakka hunda jirtan akkuma dur godhaa jirtan san akkuma sanitti itti fufaa ummata Booranaa bira haa dhaabbannu bishaan haa obaafnu nyaata haa nyaachifnu lubbuu isaanii haa baraarru isiniin jenna. Galatoomaa jazakumullahu khairan insha Allah nuti gargaarsa keessan san fuudhee kutaa Booranaa keessa naannoo keessa deemee qoodu isin agarsiifna yoo rabbi fedhee akkuma amma dura wal barsiifne jazakumullahu khairan. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleysiqiya Umar waan itti dabaluu laala. رسول الله صلى الله عليه وسلم جرفنا جاء أكون شيء نفعنا سنتي ما جرو دبين هنقفا نيجا تكون بيجبدو دا سن الله وهي نورسيفتن رب الله وهي نورسيفتن قافا يسين كبينجا كيسان بابتني حررقي بها في بتا كيسا يا آتو بيسن أكوان نتتفتي روبا حتى كبني دي بنونيتي وقالت بكتك ديني waan isin nukkanitin san hawaasaan geenyee biraa garagalle rabbii subhaanahu wa ta'ala rahmata isaa buusaa fi ture arrallee
أكما نبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء جيه رحمة خيسا فوني حواسا سنبرا يودين حواسا سنروبت هاجم الرأيو إساني روبي بورو جتافي لهورين ساني إساني نيات borumtii horiin isaanii citaa fi leessan hoggaa nyaate aannan coneen harma horii keessa jiru arkama conee sanillee conatee namni dhugee jiraachuu danda'u har'a haga horiin isaanii dhumu osoo eenuuti lubbuun hawaasaa bahaa jirti osoo nuti gartee waa harkaa qabnu kanam tokko bulchuu dandeenyu jechuudha namni keenya ka biyya adda addaarra faca'ee jiruu fi ka biyya tana keessa jiruuhu yoo boru ganama nama lama nyaachisa sadii nyaachisa jedhee ka waan qaburraa walit darbee hawaasa booranaa san guututti haga rahmanni rabbii lafa gahee fi horiin isaanii waa nyaatee fi akka dur osoo bishaan namatti hin kennine aannan nama kennu eegalan ta'anitti rahmanni nuti goonu kun bakka sanii inni gaha jenneeti abdannatu kanaaf yaabina shayni keenya isin yaame ifi hawaasni biyya guutuu yaamaa jiru kan dhimmi islaamaa yaamaa jiru nutillee akkuma dur gartee waan isin nutti ergitan nu kennitan dhaabbannee hawaasa saniin gahaa turre har'allee hawaasa saniin ni geenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa fi nagaya nutti haa ta'u daddafaa nu dhaqqabaa hawaasa saniin haa dhaqqabnu xiqqoon isin kennattan gartee hawaasa san bira guddoodha daddafaa nu dhaqqabaa isiniin jenna insha Allah nabiin sallallahu alaihi wasallam cufuma guyyaa gartee aduun keessa baatu kana hunda malaayikaa lamaatu bahaa jee bu'a malaayikaan lamaan buutu du'aayi gootitu yookaasif gooti yookaasiif gootitu du'aayi maal jetti allaahumma a'ti munfiqan khalafaa yaa rabbi nama waa kannatu bakka buusiif jetti duba waan inni kannate bakka buusiif wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu rabbiin bakka namaa buusa duba rabbiin baallama seenee malaayikaan takka du'aayi sii gooti yaa rabbi nama kannate itti kanni jette kannaan rabbii waa kannaa gartee teessan tanaa miti tanaa oliiti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkisaa bal'aadha malaayikaan taan ammoo allaahumma a'ti mumsikan talafa nama gartee hin kannannee waa qabeeyya beeysu gartee kasaaraa bakka buusiif halaaka bakka buusiif jettee itti kadhatti duba siif kadhatti boo si kadhatti guyyuu malaayikaan bu'aa jirti kanaafuu waan qabnurraa dafnee haadha qabnu keessaaf warri sheeynitti dhaame xuxxisaa sheeyinirraa quba qabu warri riyaaju hatattamaan akkasumatti afooshaaleen biyya adda addaa masgiidonni biyya adda addaa abbootiin qabeenyaa kan biyya adda addaa akkuma bartan san daddafoo keessan saniin daddafaadhaa hawaasa kana dhaqqabaan isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام جزاكم الله خيرا جنبا